Akkam nagaa fayyaa jirtu nagaa keessanii bakka nagaan dhuftan isiniin jira gara chaanalaa Huzeefaa Iniitti anaa dhufuu kabajamtootaa fi daawwattoota kankoo arrantan viidiyoo takka qabadhee isiniif dhufeen jira. Viidiyoo ajaa'ibsiisaa takka hedduu takka dasetti hedduu takka faayidaa takka qabdi. Viidiyoo kana nama YouTube warri chaanala kiyya jala jirtan like share godhuudhaan akka nama hedduu bira qabdu godhuudhaan isiniin jira. Karanuma nama warri chaanala kiyya faariyaa taatan subscribe godhuudhaan maatii chaanala kootti dabalamaan isiniin jira. Viidiyoon kun viidiyoo hedduu takka faayidaa qabdu keessaafuu nuti warra Samsung qabnu baay'inaan namni keenya irra guddaan Samsung fayyadama. Warri mobile kan fayyadamtus yeroo biroo walitti chaana viidiyoon tun haala qafoon teenya itti guutamte yookiin vaayirasii qafoo teenya haala kamiin firraa haynee yookiin ammoo qafoo teenya haala kamiin raamiseedhaa irrifannee itti fayyadamna haala jiru mee asumaan karaa barumsaatti dabarraa viidiyoo kana like share gochuu akka hin daganne. Asiin gajjettaniiti viidiyoo gara barumsaa gajjeessennu gajjettanii settingii eega seentanii booda haala kanaan gajjeessinii fidee kara jalaa qabdanii ol harkiftanii kun asirra dhuftanii device kara harkachuu kana irratti gacuuftanii jechuudha. Eega cuuftanii boodaan haala kanaan kun isin fida xiyawaan optimize jiruuf haala kanaan gidee isin fide booda optimize bakka sanarratti gacuuftanii eegas booda percentage dhibba haala kanaan isin guuta waan hin fayyadamee jiruuf xiyyaa isin guutee jira. Hunuu kara jalaa kana bakka optimize na'u bakka sana isin irra cuuftanii haala kanaan eega irra cuuftan booda haala kanaan percentage dhibba isin kaaya gizeen isin kaaya booda isin fayyadee jira. Lammata irratti gabbuutanii baatirii kajoo kanas ilaallatanii haala baatiriin keessan irra jiru percentage hangam takka qaba haala kamiin itti fayyadamna haala jiru percentage kam irra jira. Eegas booda haala kanaan seentanii percentage keessan akkaataa itti qusattanii fi chaarjera keessan jechuudha. Haala yeroo keessan irratti optimize kajuu irratti immoo minimum kajuu irratti maximum kajuu irratti kun filannoo keessanii eegaa kara duubaatti gizee deebinu haala kanaan storage teessanii haala kanaan seentanii ilaaltanii jechuudha. Kun storage teessan haala kanaan akkatti isin fidee jira. Haala kanaan gizeen isin fidee GB teessan hangam takka yeroodhaan hangam takka fudhattee jirti. Hangam takka dokumentira ima footoo hangam takka keesseera viidiyoo hangam takka GB nyaatte akkasumatti hunda isaatu tartiibaan ilaaltanii eegas booda memorii teenyas haala kanaan jechuudha. Check godhannaa jechuudha. Gizee haala kanaan isin fidee booda kunoo tiin isin barsiisuu dhufee bakka tana haala kanaan gizee isin fidee booda kunoo clean na'u bakka sanarratti gacuuftanii jechuudha. Haala kanaan kunoo vaayirasii isin keessa jirtu application keessan kan vaayirasii qabu isin irraa qulqulleessaa jira. Kunoo eegaa qulqulleessaa haala kanaan isin fidaa jechuudha. Haala kanaan eega isin fidee booda if duuba deebitanii asiin kunoo security kanaas ni ilaallatanii jechuudha. Security jechuun namni hin qabne jechuun mobile security keessan hedduu takka rakkisaadha. Security keessan ilaallatanii mobile keessan security irra kaayadhaan isin jaa iskaan gootan jechuudha. Iskaan fa'aan hojii kan irratti hojjetan jechuudha. Haala kanaan kunuunsa inninis qulqulleessu jira walumaan laalaadha. Barumsa keenya kunoo kana fakkaata haala kanaan mobile keessan kan qulqulleessu ta'a. Kunoo aappisiin keenya jechuudha. Haala aappisiin malee kunoo fayyadamnee mobile keenya qulqulleeffachuu jirra. Kunoo tartiibaan inni gagguuru jira. Kunoo eegaa walumaanina application keessan kan vaayirasii qabuu fi kan qabnes haala kanaan qulqulleessii takka takkaan isiniif kaa'aa jechuudha. Kabajamtootaa fi daawwattootaa fi hordoftoota kankoo waan haga ammaan tanaan hordoftaniif hedduu takka galatoomaa bara isiniin jaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuu akka hin daganne warri immoo chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan maatii chaanala kootti daamaan isiniin jaa. Egaa daawwattoota kiyya yaada qabdan kommentii jiran nu barreessaadha. Waan irratti isin hojjennus nuuf kaayan isiniin jaa.